akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya badhaadhaa namni isaa waatiin nagaa jenneerraa akkuma torbee darbee keessummaa ta'e tokko jenne dhiyaannee har'ammoo keessummaa tokko qabnaa. Qophiin kun akkuma beektan qophii qaroo jedhamudha. Lamuutii biratti kan darbu asumallee ituun gara qophii kootti hin darbinne chaanaalii kanaaf haaraa kan subscribe gochuun dagatinaa like godhaa koomentii nu barreessaa nama akkasiin dhiyeessinuuf hawwii qabdan illee nama akkamma ta'u isiniif dhiyeessina jechuun barbaada. Arra doktara nama jechuudha kan nama akkamu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Dhugaa dubbachuuf biyyuma keessa jira garuu hanqinuma yeroon isa bukkeetti xiqqoo akka warqeetti ilaalamaa iddoo hedduu deemee barsiisaa biyya keessaa hospitaalota hedduu hojjetaa kanaaf argamuu hin dandeenye yeroo biraa akka qaamaan argine walii wajjin mari'annu waa'ee uummata keenya waa'ee fayyaa uummata keenya akka mari'annu naa kaasanitti jiru garuu arraaf karaama sooshaal miidiyaa kana jechuudha bifuma iskaayip karaama iskaayipii dhiyaatanii waan tokko yeroo qaban irraatuma karaarra jiraniiti kan isaan naasofsiisanii isaanii hin qabadhee dhiyaadhee tole dooktar dhugaa dubbachuuf yeroo keessan warqee kanarraati naaf qooddanii interview bareedaa yeroo gabaabduu keessatti waama xiqqoo hin taatanii naa waliin gochuuf iyyamamaa ta'uu keessaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Galatooma. Tole atis naaf yeroo keefi guddaa galatoomi guddaa. Tole dooktar hedduu galatoomaa. Egaa akkuma seensaaf nu ta'uu fi akkamitti gara ogummaa fayyaa kanatti dhuftan jechuun barbaada. Mee sana daawwattoota keenyaaf xiqqoo shirraatiin nuuf qoodame. Tole gaaffii bareedaa kaastee jirta. Waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Sababuma yeroo keenyaaf malee. Ani gara ogummaa kanatti kan dhufe dhimma gaafan garaa keessaa bahu waamani gaafan ofii koo yaadu waamani marfeema wayii qabadhee wayii yookaan harkatti qabadhee wayii dhaladhe wayii natti fakkaata yeroon taa'ee waa'ee koo yaadu yeroo hundumaa gaaffii iyyuu natti ta'a anuma kana gaafan taa'ee yaadu ammatti yerootti na agartu kana kun amma naajjin bula naajjin oola guyyaa nafitti irraa baasuun qabu kun maa inni kabajan ogummaa koof qabuuf jechaadha. Kanaaf ogummaa kanatti kanan dhufe arra sati na gaafatte yookaan namni karaaraatti goree waa baratee sana argatu osoo hin taane ani dhalootumaan buqqee baqassee yaalaa ture. Na keessatti biqilee yeroo kana geessin jechuun jedha akka salphaatti hin dhumne bu'aa bayii hedduu keessa dabarreeti kan nuyi dhumne siin jechuun barbaada obboleessoo. Egaa dooktar mee akkani odeeffannoo tokko waa'ee keessan yeroo interview kana isinii godhu ka'ee waan tokko waan keessan waan odeeffadden qaba. Gaafuma yuunivarsiitii seentan illee saqqaltanii akka haftanii sanarra darbee yuunivarsiitiin biyya kana keessa jiran iddoo hedduuti akka leekchara taatanii barsiisaa jirtan hin beekaa sana qofa otoo hin taane hospitaalota hedduu akka biyyaatti gurguddaa naman keessa deemtanii tajaajilaatti jirtu. Mee dandeettiin keessan yeroo gibbii yuunivarsiitii turtanii akkam ture akkamitti saqqaltanii akkamitti laftan jechuun barbaadamee haasaan nu. Tole egaa obboleessoo gaaffii bareedaa kaastee jirta waan baay'ee akkan dubbadhu gootee jirta. Ogummaa kanatti kanan guddadhe akkuma sila sii kaasuu yaale ani ogummaa kana tafkii amma hantuuta horii manaa kan jedhamanii irratti yaala geggeessaa waan guddadhe. Ati waan tokko si keessa jiraatennaan wanta sana hojjechuu hin dadhabdu sii galee waa tokko yaaduu bichaadhaati. Nama hojii taatee argamtee jennaan hojii sana hojjechuu fi gufuun kamiyyuu si dhaabuu hin danda'u sii galee. Kanaaf ani seenaa koo hedduu sababumaan saayitiin natti irratuuf jechan gaggabaabsee irraa sitti malee ani seenaa hedduun qaba. Namni calluma jedhee yuunivarsiitii galee baratee miti. Manumatti barateetu anamma baay'eesaa ijoollee duukaa hooleen baradhu yeroon baradhe akkasumatti naa dhufa. Maaliif nama wantichaa waan ta'eef akka kanatti naa dhufa. Sii galee ani yuunivarsiitota adda addaa barsiisaan jira. Yuunivarsiitota Afrikaa hedduu irra deemeen maqaa isaanii tokko sii dha'uu yoo barbaade yuunivarsiitii Keeniyaatti argamu magaalaa guddittii Naayiroobi achitti argamu Bulee Horaa nan barsiisa. Asiin immoo yuunivarsiitii guddoo Eertiraa Maqalee nan barsiisa. Asiis kan Sudaan yuunivarsiitii Sudaanii Asoosaallee nan barsiisa.
akkuma kanatti naanna'aa ooleen deebi'ee dhufeenani akka kanattiin immoo galgala kana uummata kana yaalaa bula. Baay'ee ulfaataadha. Gaafa uummataaf yaaddu ofii keelleen irraanfatta. Namni tokko akka shaamaa baqasii galee akka shaamaa yeroo siin jedhu ofii baqee uummata isaa eebbata siin jechuu barbaadeni kana. Tole egaa Dooktar mee akka kaataa jirtanitti yuunivarsiitii Bulee Horaa jette kan magaalaa keenyaatti. Bulee Horaan akkuma beekutti biyyuma keessa waan jiru natti fakkaata. Asoosaan isin jettanii san biyyuma kana keessatti hin beekaa. Tarii waan sana akkas jettaniif xiqqoo isheen afur gaaffii ta'etti jira. Daawwattoonni keenya illee akkasuma gaaffii waan itti natti fakkaata. Mee erga akkas ta'eeti kunooti gaaffii waan isin haasoftanii wantuma isin dubbattan irraa gaafan taa'e isin ilaalu beekumsa guddaa dhugaa dubbachuu fi tokkoffaa immoo gaafa amma isin yaada keessan irraa waan hubadhee mana barnootaa illee akka galtanii baranne ofii mageessanii obbarsiisaa akka guddattanii informeeshinii dogoggoraa kennan jechuudha silaa akka nageetti saqqalee illee hafinaan jedha yuunivarsiitiitti gaafa natti himanii isin garuu achi keenya iyyuu barbaachisu jechaa jirtu dhaloota akkamii akkas ilaalan xiqqoo ishee nama addaa bakka laatan haasaa mageessanii irraa waan hedduutu hubatamaa. Meegaa gaaffii matarraa nuukakkee gaaffii tokko jira garuu suusanan jedhii waan itti dabaltan yoo jiraate mee waan tokko waan itti dabaltanii waan sirraa qabu yoo jiraate dubbadhaati gaaffii uummatii nuuf gaafatamanii kana nuu gaafadhu waa'ee fayyaa keenyaa wanta adda addaa naaf kaasanii achi keessaa gaaffii muraasa filadhee isiniif dhiyeessaatii mee waan nafa jettanii waan tokko ani na dhageessaa obboleessoo yeroo baay'ee gaazexeessonni biyya kanaa bahi haasa'inaan jedhu beektaayi gaazexeessonni biyya kanaa haasaa nama jala deemtanii haasaa boggonuu malee isin ofii seera gaazexeessummaa naamsa gaazexeessummaa tokko akkasiin hin qabne nan beeka. Asii Bulee Horaa biyya kana keessatti hin beeka. Asoosaa biyya kana keessatti hin beeka. Jettee akka haasaa wayii taatee kaatee. Maal jechuudha kuni? As Ameerikaa yoo isin jedhe Ameerikaa ta'uu akka danda'u beekuu qabdaati. Kanaaf yeroo baay'ee karaa adda addaa miidiyaa irratti dhiyaatu jedhanii afeeru. Kanaaf ani tole jedhee hin fudhu wanta kana. Bakka hin jedhee bakka sana taanaani si maarsi gashee maarsi dhibe. Maaliif naamsa ogummaa gaazexeessummaa keessan qabattanii order ittiin beekumsa beekumsa xinnoo waan akkasii qabattanii nama guddaa nama kitaaba gurguddaa gaggalagashee beeku asii ol qeequudhaafti yeroo hundaa naamsa noormii isa jennu gaazexeessa ala baataniitu haasa'uu barbaaddu. Maali kuni maaf ta'a? Waan nama gaafattanii bakka jiru tokkotti yoo dabartanii maal ta'a? Kanaaf akka kana tokko sirreessuu qabda ati obboleessa. Tole Dooktar Rallee yaada keessan fudhadhaa xiqqoo isheetiin nama jabaadha dhugaa dubbachuu fi isin caalaa beekee miti garuu waan natti fakkaatu dubbadhee dhiifamachaa dhiifama. Ani xiqqoo ishee uummatarraa gaafota nuuf dhiyaatantu jira. Gaaffii sana keessa uummatni nuuf gaafatamu waa'ee fayyaa keenya wanta nuti keessaa xiqqoo naaf barsiisanii jiru. Achi keessa waa xiqqoo fuudhee tokkoffaa nama furdina akkamitti illee furdina keenya hir'isuu dandeenya jedhanii lammaffaa immoo haala baay'ina uummata biyya kanaa osoo beektanidha. Xiqqoo kunillee waa'ee fayyaa keessaa xiqqoo hin baanatti fakkaata. Garuu immoo akkamitti baay'ina uummataa kana to'achuu dandeenya? Namichi naa barreessee xiqqoo qaama mootummaas ta'uu danda'a beeku akkamitti xiqqeessuu dandeenya leenaan jedhee sana irratti illee xiqqoo isheetu waa nuuf jettanii. Gaaffii bareedaa kaastee jirta. Akkamittiin baay'ina hir'isuu dandeenya jettee natti fakkaata. Yoo xinnaate minimamii namni tokko kiloomeetira 20 irraa fageessee godhachuu qaba. Sii galee asitti yoo godhate darbee kiloomeetira 20 irratti godhachuu qaba. Achii ka'e immoo kiloomeetira 20 irratti achii ka'e immoo kiloomeetira 20 irratti yoo godhate baay'inni uummata kanaa baay'ee akka inni xinnaatu siif ibsuu barbaada. Innati waa'ee furdinaa akkamitti hir'isu jette sun immoo gaaffii ogummaa koo ilaallatu gaaffii nama daaluu kaaste guddaa galatoomi. Akkamittiin bifa salphaadhaan mormuma isaa kana qabatee namichi kun
namichi furdinni isaa hirrachuu barbaadu kun akkas gochuu qaba. Maal akkanuma qabee kan akkas yoo godhe furdina hir'isuu danda'a. Tole egaa Dooktar dhugaa dubbachuuf wanta ajaa'iba nu kaasanii garuu asirratti gaaffii xiqqoo ishee gaaffii nama kaasirratti xiqqoo ishee wanta sindeessan wanta ifaan taanetu jira. Morma isaa qabee akkas gochuu qaba jechaatti jirtu. Sanaan darbeerree kiiloomeetira 20 ajaa'ibaadha. Mee akkeetti dhugaa dhaloonni akkeetti barachaa haala taanaan biyya kun badiisatti deemaa jirti jechuudha biyyi kuni. Annaaf hin galle mee waa'ee kanaa irratti illee xiqqoo ishee irra deebitaniitu dubbattaniitu ibsa bal'aatti gootanii. Lammaffaa ta'u waa'ee amma morma akka godhu kana yeroo hundumaa akka godha namni kun akkasuma gochaa deema. Mee isarratti illee waa xiqqoo. Namichoo baay'ee akka walii yeroo lammaffaa akkanatti deebi'aa jirtu baraa jirta deema yaada. Sinuma gaaffii orderiin godhattu taanaani. Sinuma hin beektu taanaani. Yoo dhiifte maal ta'ama gaazexeessummaan kee yoo sitti fedhatte qonnan qottu qunnamtiyyuu beekumsa guddaa si gaafata. Kanaafi gaaffii namni beekaan tokko deebisu hubadhuuti ilaaliiti uummanni si darbee hubateera. Kanarra deebistee na hiyyisiistu ati. Sii galee waa'ee kiiloomeetira 20 sin jedhee yoo barbaade kiiloomeetira 100 yoo goote iyyuu inni filatamaadha isa irra. Garuu inni lammaffaa immoo biyya kanatti nyaanni sadiisa ta'u lamasa ta'u afurisa ta'u yeroo hundumaa akkas jedhee siin jedhanii. Ani kanan jedhee gaafuma nyaata nyaattu akkasaa godhu sadiisa ta'u guyyaatti gaafa godhu nyaati kun akka jirutti keessa gad darba. Bakka furdina achumaan badaadha. Maa ammuma yeroo qabu dheessitti maan jira namichoo maa uli nu bannu gaggabaabsan sitti maa jira. Amma kun hundumtuu kan dhufeef sumanii si kabajee dhufeefi maal nan hubattu akka ani si hubadhe na hubachaa jirtu walaa hubannu malee walaa hubannu dhuguma walaa hubannu yoo hubanne gaariidha akkas. Tole egaa Dooktar Galatooma amma sinu badheeraa namni gaaffii kana dhiyeesse illee waan sinu badanatti fakkaata. Meegaa gaaffii kan biraan xiqqoo akka isiniif kaafnuuf nuuf ergame keessaa kan biraani namicha yeroo duraanii hakiimuma mana qorichaa naannoo isaatti deemu argamu deemee akkamamee ture qorichillee ajajamee fi namni kuni dhukkubi koo sana caalaa natti caale qorichi naaf ajajame sun natti caalsisee echaatti jiranna anaafillee furmaati maalidha sinin jedha. Meesa kana bal'inaan akkamitti akka fayyuu danda'u maaltu akka furmaata ta'uu danda'u. Gaaffii nama daalu kaafteetta. Namichi kun akka uummataaf ifa ta'utti sa'aatii meeqatti ajajamee fi sa'aatii meeqatti fudhata namichi kun? Sa'aatii 8tti ajajamee fi akka inni liqimsuuf jechuudha. Sa'aatii 8 irratti fudhachaa jira namni kun akkana. Iddoon dogoggoraa kun iddoo kana jira. Maal beektaa? Naamusuma ogummaadhaan yoo sa'aatii 8tti ajajamee fi sa'aatii 5tti fudhachuu qaba abbaan kun. Maaliif baakteeriyoota sarpiraayiz gochuu qaba namichi kun. Kanaaf baakteeriyaan yeroo kana maal ta'u? Baakteeriyaan yeroo kana hin damassasamu. Kana booda gara iddoo biraatti faguu danda'u. Akkasi wanti kun. Dooktar hedduu galatooma daawwattoonni keenya gaaffii kana kaasan illee akka waan guddaa irraa baratan akka furmaata illee rakkina isaaniif argatan shakkii tokko illee hin qabu. Egaa yeroo keessan warqee aarsaa gootanii utuu fincaaniif illee sa'aatii akkasii hin qabne nan beeka garuu naanna kabajanii daawwattoota tokko kabajanii dhiyaatanii yaada kana fakkaatu. Xiqqoodha garuu yaada kitaaba tokko ta'uu danda'u kana nuuf qoodaniitu yeroo biraa immoo qaamaan ol agarree akka mari'annu marii bal'aa akka goonu waadaanaaf galtanii illee jirtu. Kanaallee maqaa daawwattoota koon hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Har'aaf garuu kana interview kana fakkaatu na wajjin waan gootaniif guddaa galatoomaa Dooktar. Atallee naaf ertee beekumsa keessa guutee jiru kana akkan uummata kanaaf dhangalaasu uummata akka hafuura baafatu
uummanni akka rakkina isaa rakkachaa ture akkan ittiin hafuura baafatee furmaata isaa argatu waan akkan godhu waan na gooteef guddaa galatoomiin jedha galatoomii. Tole Dooktar Sinillee guddaa galatoomaa jechuun barbaadamu sirra deebi'ee tole egaa daawwattoota keenya akkuma isaan amma isiniif kaasanii dhangalaasanii illee jiranii gojjallaan guddoo waraabbachuu dandeessu isaan dhangalaasanii kanuman jedhaa yeroo biraallee waliin qaama nama gara kana caalaa mari'annaa waa'ee uummata keenya waa'ee fayyaa uummata keenya nu mariisisu maatii chaayinaanii kanarra deebi'ee waan asirratti himu sabskiraayib gochuun dagatina koomentii nu barreessa waan akkasii hojjennu barbaadanii galatooma ulfaadhaa.